Ashama akkam jirtu hordoftoonni caalitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isin haa ta'u. Warri mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatiidhaa warreen kaan like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Har'amee mata dureen isinii qabadhee dhufe shamarran irratti hundaa'a. Dhiirota yaada keessaniin fudhanne yookiin immoo isin sobaa jiru haala kamiin beekuu dandeessu? Yaaliin isin kana dura taasistan ni jira laata? Toleka dhiirota nu soban yookiin jaalalleewwan nu sobaa jiran daandiiwwan nuti ittiin adda baafachuu dandeenyu daandiiwwan garaagaraa ni jiru. Akka shamarree taanee fi jireenya hawaasaa keessatti dabarsineerraallee barumsa akka argannu akkasumas nurraallee waan qaqqabee ilaallu keessatti jechuudha. Tole dhiirri tokko yookiin jaalalleen tokko jaalatteerta wajjin jiraachaa jirta. Ati yeroo hundumaa jireenyaaf isa abdatta. Ati yeroo hundumaa wajjin jiraachuudhaaf wajjin amma dhuma jireenya keetii wajjin dabarsuuf dhaabbatteerta, karoorfatteerta. Garuu inni bakka ati jirtu sana yaadni isaa bakka ati jirtu sana hin jiru. Shamarran amala keenyan yeroo hundumaa dhiira jaalanne tokko yookaan dhiiratti dhiyaanne tokko harka keenya keessa galfannee jireenya amma dhumaa wajjin jiraachuu barbaanna. Dhiironni garuu akkas miti amalli isaanii kanas sanas fakkaatanii jiraachuu barbaadu dhiirota hundas ta'uu baatan jechuudha. Egaa dhiirota kana dhiirota jireenya keenya fi dhuguma nu waliin jiraachuudhaaf dhufanii fi isaan immoo yeroo nu biratti dabarfatanii deemuu ittiin barbaadan karaaleen ittiin gargar baafannu karaaleen garaagaraa ni jira jechuudha. Isaan keessaa inni tokko dhiirri yeroo si faana gubuu barbaadu maal si godha? Ati yeroo marayyuu nama isaa baruu barbaadda. Nama isaa sin barsiisu, nama isaa si dhoksa. Namni kan sin barbaadu ta'e kan kee hin taane ta'e duuba isaa waan jiru sitti agarsiisu, si dhoksa waan hundumaa jechuudha. Hiriyaa kee na barsiisi jechuu ni dandeessa yookiin immoo firoottan kee na barsiisi jechuu ni dandeessa. Yeroo sanaan garuu wantoota biraa wantoota hin jenneessa yookiin immoo sababoota garaagaraa siif dhaabuudhaan akka yaada sana dagattee bira darbitu barbaada. Yeroo hundumayyuu si faana mul'achuu hin barbaadu, si faana gadi ba'uu hin barbaadu, si faana deemuu hin barbaadu. Maaliifin in dhokata si dhoksa boruu isaatiif lafa sin keewwanne waan ta'eef dhokataadha waan ta'eef si faana gadi ba'ee mul'achuu hin barbaadu. Ifa keessatti si faana deemuu hin barbaadu jechuudha. Isaan kanaan gargar isaan baafachuu ni dandeessa. Qabxeen inni guddichi dhiirota irratti ittiin addaan baafachuu dandeessu inni bira yeroo ati waa'ee jireenya wajjiniin haasoftu inni waan biraa sitti haasa'a. Ati karoora jireenya wajjiniin boru dabarsitu haala kamiin mana keenya dhaabbannaa haala kamiin jiru keenya gaggeessina jettee yeroo jireenya isaatti haasoftu inni maal siin jedha karoora biraa sitti haasa'a. Sababoota biraa sitti haasa'a. Akkas ta'ee dubbiin sun ebeluun akkas godhee wanta akkasii raawwanne wantoota ati hin barbaanne yookiin immoo wanta ati dhaga'uu hin barbaanne wanta ati fedhuu hin barbaanne fuuldura kee siif naqa jechuudha. Yookiin immoo sababoolee biraan jireenya keessa seenuudhaaf waggaan manaan naafe jireenya keessa seenuudhaaf wanta akkanaa raawwachuutu naafa yookiin wantoota gurguddaa mana ijaaruu makiinaa bituu waan akkasiisatu naafa kanaaf jecha waan addaa wanta ati yaadne tokko fidee si fuuldura kaa. Maaliifin jireenyi isaa fuuldura si faana tarkaanfachuun barbaadu waan ta'eef waa'ee sana fuuldura kee fidee hurri sitti maree hurriidhaan sitti cufa jechuudha. Yeroo mara dhiirota irratti amaloota akkasii argitan taanan isuma dhugaa dubbachuudhaaf dhiira sanarraa fagaadha. Dhiirri sun jireenya isaatiif si fudhachaa hin jiru. Jireenya isaa sana keessatti si hirmaachisaa hin jiru. Qophii miti ofitti si fudhachaa miti. Keessumattuu namni si dhoksu si faana mul'achuu hin barbaanne kan kee miti irraa bilisa ta'e. Waa'ee jireenyaa naati wajjiniin haasoftu inni sirraa wanta biraa sitti haasa'u kan keetii miti hin gowwoomin. Inni maaliif si barbaada? Yeroodhaaf yeroo gammachuu si faana dabarsuu qofaaf si barbaada. Yookiin wanta sirraa barbaadu wayiitu jira ta'a. Ishii amma sirraa argatu qofatti si duuka deemuu barbaada. Ati immoo ishiiwwan kana qabxiileewwan garaagaraa kana qabattee isa duukaa deebi'uu jireenya kee ofii keetti nama kan kee ta'etti namoota akka si faana raawwachuu si faana tarkaanfachuu si faana mul'achuu barbaada wajjiniin deemuu qabda malee isaan akkasirra of dhorkuun dirqama keetiin siniin jedha. Galatooma.